Tokko maali? Tokkeen tokkichuma. Lama maali? Lamaan mucha re'ee tokkeen tokkichuma. Sadi maali? Sadeen sussumanii lamaan mucha re'ee tokkeen tokkichuma. Afur maali? Afran mucha sa'aa sadeen sussumanii lamaan mucha re'ee tokkeen tokkichuma. Jechaati itti fufaa. Egaa kun tapha ijoolleeti. Amma yeroo garagaraatti jechuudha maatiin afaan Oromoo haasa'u daa'imman immoo afaan biraa haasa'u. Kun maaliif jennee yeroo maatii maaliif afaan hin barsiistan jennee gaafannu isaan waan magaalaa keessatti dhalatanii fi baraa nuti baadiyyaatti dhalanne isaan waan finfinneetti dhalataniif jedhaniiti waan akkanaati kan isaan kaasan. Afaan Oromoo barachuurraa dhowwu jechuudha akkasii. Kanaafuyyuu magaalaa keessatti dhalachuun yookaan biyya biraatti dhalachuun afaan baruurraati waan nama dhorkuun qabu waan ta'eef namoonni irra caalaan isaanii magaalaa keessatti ijoolleen keenya waan dhalatteef jedhanii kanaasaa waan jiranii fi ijoollee kanarraa waa guddaa barachuun hin danda'ama. Yeroo garagaraatti ijoollee Hindii saa ta'anuu warreen Arabaas biyya alaarratti biyya isaaniitti dhalatanii gara biyya keenyaatti gaafa dhufan isaan fedha afaan baruu waan qabaniif maatiin isaanii afaan Oromoo dafanii baru. Sana booda maal godhu kallattiidhumaan daa'imman isaanii barsiisu. Kanarraatii waan guddaadha kan nuti barachuu dandeenyu jechuudha. Nuti keessatti dhalanne ittiin guddannee afaan keenya ittiin hiikkanne ijoollee keenya mana keessatti afaan barsiisuu hin dandeenye yoo ta'e nurraatii namni maal barata? Maarree hordoftoota keenyaa maatiin Oromoo akkasumas immoo daa'imman Oromoo hundi ijoollee Hindii kanarraa waan guddaa barattuuti faana turaa yeroo kaayyoo hordofaa isiniin jenna. Yeroo gaarii. Maali tokkee tokkituma lama maali lama mucha re'ee tokkeen tokkituma sadi maali sadi sussumanii lama mucha re'ee tokkeen tokkituma afur maali.